Guyyoota muraasa dura Beenjaamin Netanyaahuu bulchaan Israa'el ammaatu kaameraa bilbila isaa pilaastikaan haguugee utuu bilbilaa haasa'uu ijoo dubbii ta'ee ture. Addunyaan kun lola gita lamaatiin wal hunkurti. Giti tokko gita meeshaa qawween dabaalamedha. Giti lammaffaa immoo gita tekinooloojiiti. Biyyoonni guddatan hedduun lola qawwee caalaa lola tekinooloojii saayinsii kompiitaraatiin deeggarameen walaleelaa oolu. Kana immoo lola yeroo dhiyoo Israa'elii fi Iraan irratti wanti hubatamu jira. Israa'el lola meeshaa waraanaa cinatti haleellaa saayibariitiin Iraan guddoo miidhee turte. Baankota Iraan haagochuun maallaqa doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu qilleensa irratti hambisaniiru. Iraanis Israa'eliin filanne. Yeroo uummata Israa'el lola baqatee da'annoo jalatti baqatee turetti haakaroon Iraan akka waan mootummaan Israa'el ajaja da'annoo keessaa ba'a jedhu dabarseetti uummanni da'annoo keessaa ba'ee rasaasan akka leelamuuf ergaa mootummaa biraa darbe fakkeessanii uummataaf ergaa barreeffamaa erguun balaa geessanii turan. Baankota Israa'el irraa illee maallaqa calaasuun akka eenyullee maallaqichatti hin fayyadamne taasisaniiru. Ameerikaan loltoota ishee caalatti haleellaa saayibariitti miidhaa geessisaa oolti. The Equation Group garee Ameerikaa keessatti haleellaa saayibarii raawwachuun beekamudha. Ameerikaan garee kana fayyadamtee namoota dhuunfaa hanga dhaabbattoota gurguddaatti to'atti. Garichi amma jedhamuun ol balaafamaadha. Gareen kun kompiitara fayyadamuun haleellaa vaayirasiin deeggarame gaggeessaa oola. Haleellaa kanaan odeeffannoo citawaa biyya tokkoo hanga hangaa nama dhuunfaa tokkotti cabsee seenuun ayyama eenyu malee ofitti fudhata. Hojii isaa kanaan gareen kun Raashiyaa, Paakistaan, Iraan, Afgaanistaan, Sooriyaa fi Indiyaa dabalatee dhaabbilee gurguddoo hanga namoota dhuunfaatti haleeluun icciitii isaanii gad dhangalaasetti milkaa'eera. Gareen kun haleellaawwan mirkanaa'an 500 ol raawwateera. Bara 2002 sagantaan niwukileera Iraan haleeluudhaan icciitii gabbisa niwukileera Iraan of harka galfachuun addunyaa jabjachisiiseera. The Equation Group kun vaayirasoota haleellaan mijatan State Actinet dabalatee SPA, Dookuu, Bad Rapid fi Internal fayyadamuun baay'ee raajeffatama. Isaan kun vaayirasoota akka xiyyaara biituu Ameerikaa sanaati. Beekumsa vaayirasii uumuu isaa gara dhumaarra jirus jedhama. Kanaaf garee balaafamoo jedhamuun beekamu. Shadow Brokers gareen jedhamu immoo warra The Equation Group irratti ka'edha. Akkuma morkii isaaniitti waan ka'aniif itti milkaa'aniiru. Gareen Shadow Brokers immoo bara 2016 sarvaroota gareen The Equation Group cabsee seenuun meeshaalee gareen The Equation Group haleellaaf itti fayyadaman kan Windowstiin cabsanii seenuu kan Internal Blue jedhamu waamamu of harka galfatanii turan. Gareen Shadow Brokers kanaan hin dhaabne. Guyyaa sadaffaa irratti immoo waan garee The Equation Group jalaa ta'e of harkaa qabu gurgurachuuf gabaatti ba'e. Meeshaalee guutuu akka gurguruu danda'uu fi namni kamiyyuu akka itti fayyadamuu danda'utti ji'a irratti gadhiisuuf qophii ta'uu isaa ibse. Ji'oota muraasa booda akkuma jedhe uummata addunyaa hundi akka itti fayyadamuu danda'utti giiftii birra kaa'ee ture. Gara seensa keenyaatti gaafa deebinu Beenjaamin Netanyaa'uun maaliif kaameraa bilbila isaa haguugee fayyadama kan jedhuuf seexanoota saayibarii akkasii jalaa miliquuf jedheeti. Bilbiloonni keenya akkuma faayidaa hedduu qaban miidhaa hedduu ni qabaatu. Kaameraan bilbila keenya icciitii keenya facaasuu danda'a. Maayikiroofooniin bilbila keenyaas akkasuma. Nuti asitti siimkaardii maqaa nama biraatiin baay'uun sodaannu. Biyyi namaa kaameraa bilbilaa iyyuu kufee ka'ee dhoksa. Gareen haakaroota kaameraa fi maayikii bilbilaa keenya irratti haleellaa raawwachuun salphumatti icciitii keessa keenya dookimantii nuti achirraa qabnuu fi wantoota barbaadan otoo nuti itti yaadne fudhachuu danda'u. Kun iddoo baayogiraafiidha.